السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم جرتو كم ينتظر جالتم توتا كين. سجنتا قويا رانتنا انترفيو كسمة ده سنة وسون تاني يرو يلكباتيف كسمة تاني واجر ولشين سمعالا قبض تركم. قويا رانتنا سجنتا قاعد في ديبي نموني هدون مطنو رافورتان أكسمة اتني بشنن تجني أبدنو كابني دياني جرت كسمة كينيا قوم كقويا رانتنا إن dhimmoota jajjaboo namoonni hedduu waa irraa baratan jennee abdannu qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Haga xumura qophii keenyaattiin waliin turaan afeerraa keenya. Tadar Media TV Jenno Show. Joleen hundi show taateen jira dhumte. Eega subscribe minam nation goone haja jabeessuun isin jaa. Of qofaaf jiraachuun qabnu caal jennee daacherra yaalu nu martuu abjuu dhugaanii jabachuu saarraa guyyaanii nu martuu. Hayya kabajamtoota jaalatamtoota keenya sagantaan keenya kan guyyaa har'aan tana akkuma argitan waajjira bulchiinsa magaalaa Qobboo obboleessa keenya kabajamaa fi jaalatamaa obbo Khalid Isaa biratti argamna. Anis simadhu inni simatu waajjira isaatiin dhufee baga nagaan dhuftan nu jira. Sagantaa guyyaa har'aan tana keessatti waa hedduu dhimmoota jajjaboo hedduurra mari'achuu yaana irra deebi'ee baga nagaan nu fidan. Baga nagaan dhuftan. Hayyee namoonni hedduun gorsa kannanillee kan irraa fayyadamu beektota qofa sababa teessee ilaaltuuf namoonni hundi jajjaboo sitti fakkaatu tanaafuu kai jechuudhaan yeroo yeroodhaan fuula sooshaal miidiyaa isaa irratti maxxansee dhimmoo jechoota hayyoota addunyaatti jechoonni kuni yeroo hedduu sooshaal miidiyaa isaanii hordofaa waan kana isin fayyadaa irraa fayyadamaa jee yeroo yeroodhaan maxxansaa ati takka hayyuu addunyaatti hojii hariiroo qabdamu yeroo yeroodhaan sooshaal miidiyaa irratti waan akkasii maxxansitaa wanti kun iccitiin isaa maali namoonni hedduun maaliif akka waan kana baran baruu feeteet. Tole galatoomii. Duraan dursee baga nagaan qaama waajjira keenya nagaan dhuftee jechuun barbaada. Itti aansuudhaan wantoonni garaagaraa gama sooshaal miidiyaatiin maxxansinu namni keenya wantoota garaagaraa hubannoo dhabuudhaan dogongora garaagaraa keessa takkaamuu rakkoo garaagaraa keessa seena waan ta'eef yoo xiqqaate sooshaal miidiyaa waan gaariidhaaf fayyadamu qabnaa kan jedhu namni hubannaa akka argatuuf yeroo garaagaraa hayyoonni adda addaa waan jedhanii fi wantoota gama rabbiitti nama dhiyeessan takkaamuu wantoota gargaarii ta'an achirratti yeroo yeroo kan maxxansu garuu sin gahu siitiin mara maxxansa. Hayyee guddaa galatoomaa sagantaa keenya jalqabuuf yaala qophiidhaame gaafii sagal taniifi jechoota gabaaboo nu deebistuun sagantaa keenya jalqabna. Hayyee gama gaafii keenyaa dabaruudhaan osoo kaleessa barachuu baadhee yeroo xiyyaakkaa fi bakka hin taanetti fide har'a daashiin taha ture jecha tokkoon takkaa'u jechoota gabaabaa hanga tokkoon nuuf ibsita. Tole osoo barachuu baadhee nama tokko kan bakkaatti deddeemuun ta'a nama dhageettii qabne takkaamuu kabajaa qabne taha ture. Hayyee guddaa galatoomee maatii gaarii qabaachuun hegeree hawaasa kanaatiif takkaa'u guddisa ijoolleetiif barbaachisaadha jettee yaadda. Kun dhibbaa dhibbatti murteessaadha. Maatiin gahee guddaa qaba. Keessattuu haadhaaf abbaan ijoolleen bakka guddaa akka geessuuf namni bakka guddaa akka qabuuf gahee guddaa qaba. Kun fakkeenyi guddaan kiyyatu fudhachuu hin danda'u jechuudha. An eega rabbiitii alhamdulillahi sadarkaa kana akkan gahu maatii kiyyaan na godhee haadha abbaan kiyya galgalaa ganama na gorsaa na barsiisaa asiin nagee waan ta'eef maatiin gahee guddaa qaba keessattuu gabaabsee waan naan jettee gahee guddaa qaba jechuudha. Fakkeetiitti deemna booda waan bal'inaan irraa haasofnaa ati dargaggeessa umrii dargaggummaatiin karaa aangoo dhufee bultii ijaartee jirta. Jijjiiramni erga bultii ijaartee fi osoo bultii hin ijaarin jiru maali jettee yaadda? Jijjiiramni guddaa jira. Eega bultii ijaartee tasgabbii eeggata. Qalbiin ta'e hin facaatu. Gaafa dardara namni qalbiin isaanii faca'a. Waa hedduu ilaala. Dhiiroo nama akkamiin fuudha? Kajoo qalbiin namaa ni facaati. Lammaffaa wanni qabdu walisii qabatti. Kanaaf jijjiirama guddaa jira. Tasgabbii argata. Eega fuute. Hayyee guddaa galatoomee gaafii teenya akka nuti eeyyamne gaggabaabsitee nu deebisuu jirta. Erga gara hoggansaatti dhufte wantoota hedduu milkeessite kan hawaasnis ragaadhaa waa hedduutu jira. Wantoota milkeessite kana keessaa kan haalaan itti gammadde tokko kan boodirraa suinaa wantoota kana keessaa haalaan itti gammadde tokko. Tole kana wantoota milkeessite kan itti gammade hojii daangaa magaalaan tun daangaan si baay'ee xiqqaa ture. Ganda muraasa qabdu turte ganda ja'a kan geenye jechuudha. Amma ganda gurguddaa 12 dabalee
gandi san milkeessuudhaaf baay'een itti gammadee chaalenjii guddaan nu qunname hanga harkoo baay'een nu ture jechuudha. Araddaa biroo raayii gamana deebifne waan ta'eef chaalenjii guddaa itti nu qunname wanni sanni milkeessine waan ta'eef baay'een itti gammadee guddina magaalaatiifis baay'ee murteessaa waan ta'eef kana. Hayyee guddaa galatoomee gaafiin itti aantu barsiisaan kee kan jalqabaa takkaa'uu barnoota amantii irratti jalqabdee kan jalqabaa eenyu? Tole barsiisaan jalqabaa abbaa mana keessatti isaan na barsiisa. Kitaaba quraanaa hanga sadarkaa gabbee cimee wanti jirutti abbaan kiyya sheekaa suraan ta'echa isarratti jalqabe kitaaba amantii. Hayyee gaafiin itti aantu daandii Abubakar Musaa jettanii magaalaa kana keessatti kanii fi dhaabamee jira. Taambelaan isaatis daandii guddaatu magaalaa kana keessa asirraa kaasee hanga iddoo dhaloota isaatti jiru jira. Daandii san Abubakar Musaa san eenyu? Namoonni hedduun dhufanii ilaalanii namni kun eenyu maaliif as dhaabamee jedhanii dubbatan. Waan san maaliif akkasitti achi dhaabuu filattanii hangam takka gaariidha wanti san yaadannoo isaatiif. Tole gaafii bareedduudha. Abubakar Musaa nama seenaa guddaa qabu gahee guddina aadaa fi aartii Oromoo keessatti seenaa guddaa nama qabu hayyuu beekamaadha jechuudha. Daandiin san yaadannoo isaatiif kan moggaafameedha. Daandiin san kallattiidhaan iddoo dhaloota isaa iddoon itti dhalate magaalaa Qobboo iddoo odaa Leelii jedhamutti kan dhalate mana barnootaa jira jechuudha. Naannoo sanii kanaaf kallattiidhaan daandiin san iddoo Abubakar Musaatti dhalate seenaa Abubakar Musaa seenaa dubbatamtee dhumtuu miti haa ta'u malee seenaan isaa dagatamtee jirti jechuudha. Kana hawaasni keenya akka yaadatuuf akka irraa baratuuf daandiin san daandii Abubakar Musaa jedhamee akka moggaafamu kan taasifne ta'uu isaati jechuudha. Hayyee gaafii teenyaa sirnaan nu deebiftee guddaa galatoomii gaafiin itti aantu saglaffaa irra geenyee jirra. Barnoota amantiitii fi barnoota idilee wal faana barachuun namaaf hangam takka gaarii jettee yaadda? Atis dhimma sanii boodetti dhufna nama akkasitti baratee bakka kana gahee hangam takka si fayyadee ta'u? Tole barnoota amantiitii fi barnoota ammayyaa waliin barachuun sammuu teessii bal'isa. Dhiibbaa tokko hin qabu jechuudha. Namni barnoota amantiitii fi barnoota waliin barate daran cimaa ta'a malee wanni dhiibbaan irra dhufu hin jiru waan baay'ee gaariidhaa fi sammuu namaatii fi beekumsa isii dabalaa jeetii yaada. Hayyee guddaa galatoomee gaafii teenyaa marsaa tokkoffaa haala kanaan xumurree jirra gara marsaa lammaffaatti dabaruu fi hayyee gaafii itti aantu suuraa ilaalaa dubbannaa bulcha suuraan tun bareeffamni gubbaa irrattis bara 2003 gaafam turame ammas as keessa haadhitaa hin beekan. Gaafameeti. Tole hedduu yaadannoo baay'ee gaariidha. Hedduu namatti tola. Suuraan kun bara 2003 Dirreedawaa mana barnoota Bilaal madrasaa keessatti gaafa barnu ministirii fudhachuudhaaf qophiirra jira. Suuraa yaadannoo. Foto 8 immoo wanti kun. Foto 8 gaafa barannu. Mana barnoota Bilaal madrasaa gaafa barannu suuraa yaadannoo kaanidha. Daawwattoonni mana keessa barbaadanii malee ammaan tanaan kan ijji mana jennu ati karraa moggaa kana moo qabi qoy. Qallaa dheeraa tokko barbaadanii magaalaa. Ajaa'iba. Asumaanuu meegaa wayii yaadatte. Ati kutaa 8 madrasaa Bilaalitti fudhatte. Ani jalqaba takkaanga torba madrasaa Qobbootti baradhe. Kutaa 8 akka jarraa madrasaan jiru Qobboo keessa abbaan kiyya barachuun qabdu mana barnoota birootti madrasaa deemanii akka jiru. Dirreedootti kutaa 8 mana barnoota Bilaalitti seenee 8 achi baradhee xumureeti 8 dhaabbata waan ta'eef Bilaal gaafisan kutaa 9 jedhii baradhee jechuudha maadannuuf mana barnoota madrasaa. Hayyee mee afuriin qaroo tureen fakkaataa bara 2006 moo kana siif yaamma kadir dhuftanii waltajjii gaggeessuu turtan madrasaa irratti gaafanii fi madrasaa goolabbii barumsaa irra jechuudha. Gaafni sanoo gaafa kamii madrasaa dirree dhoomarraa kaatanii sagantuma san gaggeessuu jecha madrasaa Qobboo dhufu turtanii. Tole mana barnoota madrasaa Bilaal gaafan dhaqe namoota cimaa sagantaa garagaraa geessan gorsa garagaraa geessan ijoolleen ummatti sadarkuma teenya haa ta'u kaka'umsa qabanii fi fedhii didiif qabaniif namoonni
akka Ammaar, Mu'aaz Naziif, Hamzaa namoonni amma sadarkaa ustaazaa gurguddaa ta'anii gorsa garagaraa godhan kun waliin baranne jechuudha. Mana barnoota Bilaal sanitti hiriyaas turre waliin baranne haqumsa guddaa nu keessatti uuman namoonni akkasii jechuudha. Hiriyaa ta'uu keenya haqumsa nu keessatti uume gaafa boqonnaas dhufnu takka immoo sagantumaa jecha nagaan akka diriisa dhufne asitti dargaggoota keenya qindeessine sagantaa garagaraa godhaa kan turree fi mana barnootaa madarsaa galgalaallee inni jalqabnee wanni sochii godhaa turre ni jira jechuudha. Waltajjii gurguddaa muhaadaraa garagaraa hawaasa bal'aa waliin baafne hubannaa garagaraa waa'ee amantii irratti dargaggoota irratti waan guddaa dalagaa kan turre ta'uu isaati jechuudha. Iccitiin ammaan tana hoggansa irratti kanatti namoonni isin jaalachuu namoonni hedduu isin kabajuu gaafa sirraa'ee muuxannoo horachaa dhuftanii jechuudha. Hayyee hara gaafitti aanutti yaada barruu quraana hafazuu kee dhageen ture. Gaafam ture gaafni sanoo osoo qobboon deebiin immoo dirree dhoottis wanti san kaa godhamuu dandeenya. Quraana an akkumaan siime mana keenyatti abbaan kiyya na jalqabsiise. Deegaa tokko boqonnaa qabnu abbaan kiyya jalqabaadha gaafa daa'imarra quraana galgalas ganamaas quraana nu barsiisa. Subii booda nu kaaseeti nu barsiisa. Quraana asumattiin baradheesi hafaziisi qobbumatti jechuudha sun dirree doon deemin jechuudha. Eenyu irratti hafazii deemaa? Ustaaza nama hifziidhaan beekamaa jira magaalaa keenya. Ustaaz Idris Yaama nama baay'ee cimaa hifzii irratti nama dhugaadhaan hifzii nama barsiisu. Namni isirra barate xiqqoo takka jalaan galu jechuudha. Nama baay'ee cimaa irratti hin baradhe Ustaaz Idris irratti hin baradhe jechuudha. Hayyee obboleeyyiin keenya kabajamoo fi jaallatamoo warra dhiyeenya kana kitaaba nutii fi isaan joo qopheessanii eebaaf dhiyeessan. Ustaaz Ammaar fa'aa waliin turtan mana barumsa jadiidatti isaanii waliin barattan jechuu dhageenya. Haala akkamiin mana barumsa jadiidaa san keessa barachuu turtan? Isin achitti hariiroo kamtu walitti isin fidee akkasitti saayibummaa isin godhee yeroo hedduu suuraa isin wajji haatan illee argeen jira. Haala akkamii akkasii walitti dhiyaachuu dandeessan? Obboleeyyan immoo. Akkasuma jechuudha. Tolee naaf Ammaar kutaa 8tti akkaan asii dhageen inni 8 achitti barate Bilaal barate. Kursiin illee tokkuma naaf inni hanga 12tti walitti dhiyeenya cimaa qabna. Walitti dhiyeenya hanga ammaatti illee adda cituu dandeenya jechuudha. Obbolummaa Rabbii dhugaa isa waliin qabna. Kilaasii illee waliin malee hin teenyu. Kutaa 8 hanga 12 hanga asitti illee qobboon bira dhufe waliin mana keenya turre guyyaa muraasaa fi walitti dhiyeenya cimaa qabna. Achitti illee hojii baay'ee waliin hojjechaa turre keessattuu Ustaaz Ammaar nama cimaa nama yaada bilchaataa qabu nama yeroo hunda waan haaraa uumuu barbaadu nama uummata isaatiif yaadu kaka'umsa guddaa nama qabu jechuudha. Nama waan guddaa irraa barannu waan ta'eef achitti walitti dhiyeenya cimaa qabna. Waa hedduulee hojii jennee muhaadaraa garaagaraa akka carraa gaafsanaan inni waan akka waloo dhiyeessa. Ana immoo bifa gaazexeessaatiin waan garaagaraa dhiyeessaa ture. Walitti dhiyeenya keenya baay'ee cimaadha. Namaan baay'ee kabajuu fi baay'ee jaalladhuudha Ustaaz Ammaar. Hayyee guddaa galatoomii qobboo dhufee turame Ammaar. Ayin argine. Hayyee gaafii itti aantu waan gaafas keessa turtan madarsaa jadiida Bilaal turtee gammoojjitti barnoota sadarkaa lammaffaattis xumurte. Mee mudannoo achitti si mudatte takkaa'uu waan namni irraa barate itti yaaddu takkaa'uu achi dhaquun kee amma kutaa hanga 7 si qaraate. Gizii achi dhayite wanni mana barumsaa jijjiirachuun kun haariyaa namatti ta'a. Namoota mana barumsaa jijjiirachaa turan ni beekanii wanni haareenis qunnamee ni jira takkaa'uu mudannoon gaafas si ajaa'ibsiste takkaa'uu amma na fayyadde itti yaaddu mudannoo kam qabda? Tolee mudannoon jireenya hedduudha. San keessaa gaafan dura kutaa 7 fixee asii dhaqu mana kireeffanneeti jirachaa turre. Dirridaa guyyaa muraasa dhaqee hin deebi'e malee achi keessan turre jechuudha. Gaafan dura asii dhaqu mannichi hundinuu walitti dhaabbatee gurguddaa. Mana dhaqee amma mana barumsaa dhaqee achi masgiida yaadannee baane manni namaa kun akkanatti urjii qaba. Manni hunda achitti urjii fi kana qaba. Masgiida jeetiin manni namaa seena. Urjii. Duuba
Siyaayaa moo siyaayaa? Siyaayaa siin kan inni warri manaa takkitti mataa nana. Fadheetumaan deebi'ee namoonni hojii gaaf sana achi barachaa ture kan akka Ikhlaash Abdunaasir ibsaa Maamuusaa namoota kanaati isaan Ikhlaash waggaa muraasni dura achi ture jira nakka buleetu biyya tana manni hundi masgiida fakkaataa jechuudha deebi'ee jechuudha. Ajaa'iba! Ayyee guddaa galatoomaadha. Sagantaa teenyaa bifa adda ta'een YouTube chaanaalii Ejjennoo Shoorraan haala isin gammachiisuun akka daawwachaa jirtan abdii qabnaa. Gaafiin teenyaan xumuramne. Karaa gaafii itti aantutti haa dabarru. Bulchaa yuunivarsiitiin isin itti barachaa turtan yuunivarsiitii kami? Dirree Dhawaa achumatti barattan moo Dirree Dhawaa irraa baatanii jechuun dhagee eessa yuunivarsiitii eessatti barattan? Yuunivarsiitiin itti baradde ana akka jedhaa gaafaan maadannuuritti baradhu kutaa 12 qabxii sooshaaliin baradde nama sooshaaliin baradde qabxii tokkoffaan hafite gaafa yeroo sanitti jechuudha. Sooshaaliin wayisa tokkoffaan bidee yuunivarsiitii jijjigaan filadhee ture. Tokkoffaan deemee jechuudha. Akka jedhaa barsiisaan kiyya barsiisonni keenyaas qabxii guddoo fudhadhaa yuunivarsiitii beekamu barachuu qabdaa ka jiru na gorsanii akka hin kabeewan filannees anilleen fedhiin kiyya akkasan ta'u Universiti Haramayaan tokkoffaa irraa filadhee akkasuma tokkoffaan Universiti Haramayaa nagee jechuudha. Yuunivarsiitii Haramayaa san xiqqoo Haramayaa inni qabbanooti. Dirreedhaaf barachuu turtanii akkami jaakkataa fudhatanii ta'eetamu Haramayaa haala kam keessatti dabarsu yeroo jalqabaa gaafa komonkorsii fudhatan haala akkam keessa turte qabbana konkura fudhanne. Yuunivarsiitii Haramayaa baay'ee guddoodhaas yuunivarsiitii beekamaa yuunivarsiitii baay'ee nama hawwatu gaafa jalqaba deemu baay'ee qorra namnis baay'eedha. Qorri isaa akka leettee ibsuun deessifaatu Dirree irraa deemtee yaa'utu jeetu baay'ee qorra bilbilibsii hiyyeeffanneetu deemu jechuudha. Waan xiqqishoo qarra qobboo jalaa qabduuf akkasuma ibsite. Qobbummaa xiyyaa sanni raafannaa ta'e jala jirti bifa sanniin dandamachuu danda'e. Hayyee guddaa galatoomaadha. Erga yuunivarsiitii irraa baatan wantoota jajjaboo hedduu irratti hirmaachuu turtan keessattuu waggoota shanan as aanu kana keessatti magaalaa kana keessatti bobbaatanii wantoota hedduu irratti hojjechaa turtan murannoo fi haalli isin itti hojjetan namoota hedduuf fakkeenya ta'e iccitii waan kanaa maali? Tole akkuma ta'e waggoota shanan kana keessatti kan yuunivarsiitii irraa humnaa fudhanii ba'e akkam beetti hoggansaan ta'e jechuudha. Akkam beetti hojjetaan taane hoggansaan ta'e waajjira paartii hoogganaa godhameetiin gamas dhufee achirraa qabeetis hanga ammaa hoggansumarraan jira jechuudha. Carraa rabbiin hawaasa kee tajaajilchee naa kanna kanaan hanga dandeetti hawaasa kiyya tajaajilaan jira. Iccitiiwwan kanaa if kennanii hawaasa ifiitii hojjechuudha jechuudha. Faayidaa uummataa faayidaa dhuunfaa dhiiftee faayidaa uummataa dursite milkaa'uu dandeessa. Iccitiin guddaan if kennitee qaamaa fi qalbii teetiin uummata keetiif tajaajila hanga dandeessitti kan iccitiin biraa hin jiru keessattuu si barbaadeeti. Hayyee guddaa galatoomii hanga itti magaalaa kana geessu jirtutti bareedina magaalaa qofa osoo hin taane yeroo yerootti tajaajila tolootummaa jettanii irratti hirmaattan yatiima harka qalleeyyii fi namoota waa hin qabne hedduurra deemtanii manatti ziyaartanii nyaata geessitanii mana ijaartaniif. Wanta kana hawaasni magaalaa kanaa ragaadha. Maaltu hojii kanatti fakkeenyummaa isiniif ta'e maaltu waan kana hojjettutti isin kakaase? Tole magaalaan qobboo akka Harargee baatti magaalaa sochii diinagdee bal'aa keessatti gaggeeffamudha. Magaalaan kun waggoota muraasa dura magaalaa rakkoo nageenyaatiin magaalaa jeequmsaan negatiif wantoota ta'aniin beekamtudha. Gaafaan gamana dhufu yeroo dhufullee asirratti wanni yaadachuu barbaadu hoggansa jechuun rabbiitu nama haaya rabbii nama shuuma rabbiitu nama haasa. Gaafaan sooshaalisii seenu maaliif sooshaalisii seen ta'a naan jechaa turan. Maali eenyu nutti deemtaa naan jechaa turan. Gaafa san mootummaan jiru mootummaa paartii uummata Oromootiin hogganamu osoo hin taane mootummaa wayyaanee ture. Ni jijjiiramaa biyya tokko wanti kun seennee jijjiirraa kajoon dubbachaa ture jechuudha. Jechi ammaa kanaan jedhu kan inni raamfamee jira. Gaafaan sooshaal seenu namni baay'ee sababni yaa naachuraal seenanii akkam seentaa nan jechaa turan. Maal eenyu bulchuu seentaa bulchaa nan jechaa turan gaafsan.
waan dabalee jechuudha. Karoorri uummata kiyyaatti tajaajilaa jalqabummaa qabu keessa kiyyatti fedhee jira. Magaalaa qabboo bulchuu deemtaa hin ajjaamar. Wanni hin dabalee jechuudha. Wanni ammallee wanni darbu tarabbii jeeqanii taatu hiyyaanne nama qabboo dhufeetiin bulchaa hiyyaanne akkas naan jee ture. Maal jechuu barbaadeeti? Eega rabbiin biqilaa akkasii fide hanga dandeessitti tajaajila hawaasa keetii kan hin qabdu if kannitee hojjechuun dirqama ta'e jechuudha. Akka magaalaa keenyatti magaalaan kun magaalaa rakkoo nageenyaatiin beekamaa turte. Karaa cufamu. Wanni hin daganne ma wanni hin daganne. Gaafaan dura gamana dhufu Finfinneen dhaga'e jechuudha. Finfinneen dhaga'e nama wajjin wal nu barsiisuudhaaf kantiibaa magaalaa Qobbootti wal baraa gaafa jaamu. Kantiibaa warra karaa cufsanii naan jaamu. Warra magaalaa karaa cuftusanii. Sadarkaa sanatti rakkoo nageenyaatiin beekamte magaalaan tun jechuudha. Hedduun dhaga'ame wanni san keessa kiyyatti fedhii kanas dhufe gaafa dhufu uummanni magaalaa tanaa waan ati jettu uummata nama dhagu dargaggoonsii kana nama jala yaa'u yoo ifi dhiyeessite yoo mari'achiifte marii sadarkaan goone hubannaa barbaachisu kan mootummaa kun keessan qabsooyneeti lubbuu meeqatti dhabnee dhiiga miti itti dhangalaasnee finnee mootummaa kana kan jabeeffachuu qabnus nuyi jennee waliin gaafa mareen hojii tajaajila lammummaa hojii garagaraa hojii misoomaa hojii nageenyaa magaalaa dura rakkoo nageenyaatiin beekamu san dargaggoo magaalaa jira nu waliin dhaabbatee rakkoo nageenyaas nu waliin hiike rakkoo nageenyaa qofa osoo hin ta'in misooma nu waliin hojjete hojii tajaajila lammummaa mana harka qalleeyyii dargaggoo kanaa ijaaree jechuudha hojii magaalaa waan ijaaree nuti homsuu keessatti uumnee dargaggoon fi qabeenya isaa baasee humna isaa baasee hojjetaa kan jiru jechuudha. Kun ammoo bu'aan marii garaagaraatii fi hubannaa dargaggoon argateen kan dhufe jechuudha. Namni wanni kun xiyyeeyyii yoo ta'e amaniif duraan balleessu. Paartiin badhaadhinaa eega dhuftee tajaajila lammummaa dalagaa inumaa yeroo paartii badhaadhinaatii fi hojiin rabbii waliin dhufe jechuudha. Wanni gaariin ati daleetu siifis gaariidhaan namni daleetu saniifis gaarii. Kanaaf paartiin keenyaas rabbiinis wanni jiru waan gaarii dalagaa miskiina gargaara harka qalleeyyii gargaaraa jira. Kana godhuun ammoo tokkoffaa keessa keenyatti gammachuu arganna lammaffaa ammoo namni nuti goonuu sanillee rakkoo keessaa ba'ee gammachuu argata waan ta'eef magaalaa keenya keessatti manni harka qalleeyyii mana 50 olii hojjetame. Kan tuttuqanii biraa deemu sun ijaaramee waggoota muraasa keessatti ijaaramee qulfee wajjin eebalchiifne kan waan nyaatu hin qabnellee akkasumatti nyaata guutuusaa waan nyaachuu qabu akkasitti kannaa fi kan jedhu hojiin kun ammoo hojii waa hunda caalaa waan nu gammachiisu waan rabbii biratti illee su'aabattee ni annu keessaa isa ijoodha jechuu barbaadeeti. Ayyee guddaa galatoomaadha. Katti aanu suuraa kana ijoolleen magaalaa Qobboo hedduu keessa jira. Anillee bakka hin jiru kunumaa hin jiran fakkaatee as gahee. Huccuu wal fakkaataa fayyadee namayyuu kan dhadhaabachuu jira. Suuraan tun maal turte tamaaliif? Tole suuraan kun suuraa dargaggoonni magaalaa Qobboo hojii tajaajila lammummaa irratti hojii tajaajila lammummaan hojii hedduudha. Hojii waa irraa argachuudhaaf takka immoo maallaqa irraa argachuuf hojjetan osoo hin taane hojii tolaan hojjetamu jechuudha. Hojii kana immoo tokkoffaa mana harka qalleeyyii ijaaruu nyaata nama hin qabne harka qalleeyyiidhaaf deeggarsa godhuu dabalataan ammoo waan addaa magaalaa Qobbootti hojjetame dargaggoo magaalaa Qobbootiin barnoota gannaa barattoonni yuunivarsiitii irraa dhufan barnoota bilisaan barattoota isaanii gadi itti barsiisan inni biroo immoo daftara qalama namoota harka qalleeyyii bitachuu hin dandeenyeef itti sassaabaa turre sagantaa ittiin galateeffannee fi suuraa yaadannoo waliin dargaggoota wajjin itti kaanedha. Magaalaa keenya keessatti hojiin tola ooltummaa guddaatu hojjetame dhugaa dubbachuuf jechuudha. Hojiin barattoonni yuunivarsiitii baratan dhufanii yeroo keenya idda waan birootti gubnu barattoota nu gadi barsiifnee hubannaa barnoota irratti akka argatan taasisuu qabna jechuudhaan ijoolleen yuunivarsiitii irraa dhufte dargaggoonni magaalaa Qobboo nama baay'ee kan ta'an barattoota baay'ee barnoota barsiisaa kan turan ta'uu isaati. Sagantaa yaadannoo nuti illee akka bulchiinsa magaalaa Qobbootti dargaggoonni kun fedhii isaanii qabanii uummata keenyaaf dursa kennuu qabna jechuudhaan barnoota gannaa barsiisan mana harka qalleeyyii ijaaran dabalataan dabtara walii qaban jechuudha. Dabtara amma sooshaal miidiyaa qofa irratti sooshaal miidiyaa fuula sooshaal miidiyaatiin qabaa kominikeeshinii qabnaa kan dhuunfaatillee qabnaa achirratti gadhiisuudhaan darzana 600 ol walitti sassaabne jechuudha. Yeroo muraasa keessatti sagantaa
namoota waan akkanaa kana hojjetan ittiin galateeffannee fi suuraa yaadannoo walitti kanidha. Carraa kanaan dargaggoonni magaalaa Qobboo fedhii keessan dhiibsanii uummata keessanii beektanii tolooltummaadhaan hojii tolooltummaa gargaraa waliin hojjetan baay'ee galatoomaa ulfaadhaa jechuun barbaada. Hayyee guddaa galatoomaadha. Khaddiyaanu piroojeektiilee hedduu magaalaa kana keessatti guyyaa guyyaarraa eebbisiisaa ooltan miidiyaaleen illee yeroo yeroodhaan dhufaa oolan. Piroojeektiilee kana yeroo akkam keessatti akkana saffisaan xumuruu jirtan mana hedduu nagaree naqanii fi sa'aataan ijaaramee beekamu dhaabbatu nagaree. Dan hanga waajjira kanaatti illee qabee waajjirri kunis duraan hin turre. Iddoo waajjirri magaalaan waajjira hin qabdu ture piroojeektiilee kana malees hedduu ijaartanii kan eebbisiiftanii ni jira kan eebbaaf qophaa'es hedduudha. Manoota hedduu kan akkuma dhaabbatu kan sa'aataan ijaaramee hin beeku. Akkumatti jiru horsiisa lukkuutiif kan qophaa'e hedduu kan ganaa eebbisiisuuf deemtaniis ni jira. Waan sana saffisaan akka xumurtanii yeroo yeroodhaan akka miidiyaa yaamtanii eebbisiiftan wanni isin godhe maali haala kamitti akka saffisaan xumuruu dandeessa? Tole waafii murtee isaadha magaalatti magaalaan keenya waajjira qabdi dhugaa dubbachuuf namni magaalaa sana keessa hundi ni beekna. Waajjirri kantiibaa, waajjirri maaxaa, waajjirri araddaa, waajjirri poolisii, waajjirri milishaa, buufanni fayyaa iddoo tokko ture. Buufata fayyaa keessa achi keessa kilaasii qabnuti. Gaafa mari'annu kaan dhaabbataa kaan ni ta'a. Waajjira qabnu rakkoo hammaataa keessa ture. Ni mari'anne namni bikka taa'ee mari'atu hin qabne gaafa jalqabu dhufu namni bikka taa'ee mari'atu hin qabne waan biraa waan hojjetu qabu. Mari'atteeti hojii kan hojjettu. Bikka itti mari'attu hin qabaanne waan hojjettu qabdu. Kanaaf mari'annee iddoon kun iddoo namni taa'aa jiru kun iddoo namni itti hidhamu ture jechuudha. Mana fincaanii iddoo bushaasha ilaanti itti argamu ture iddoon kuni. Buufata fayyaa keessatti gaafa teenyu rakkoo gargaraatu ture. Namni dhimma fayyaatiin dhufaa qaamni nageenyaa waajjira poolisicha keessadha. Rakkoo nageenyaa gaafa dhufte nama kun dabarsuu namni kun dhukkubee dhufa. Abbaa dhimmaa nu bira dhufu kana baay'ee rakkoo ture jechuudha. Kana immoo mari'annee waajjira Giraand Pilaaswaanii haa hojjetamu jennee albaasii baafnee dargaggoo magaalaa tanaa carraa hojii argattee waan kana waggaa lama keessatti ijaarree kan xumurree alhamdulillah waajjira qabnaa galma qabna. Hojjetaan duraan tokko ni ta'a tokko ni mari'ata. Baay'ee rakkoo keessa ture jechuudha. Kanaaf waajjira kana piroojeektii albaasii baafnee bifa kanaan hojjennee kan xumurree fi har'a rakkoo waajjiraa kan hin qabne ta'uu isaati jechuudha. Inni biroo piroojeektiiwwan magaalaa tanaa hedduutu hojjetame. Piroojeektiin carraa hojii uummata dargaggootaaf uumte. Dargaggoo magaalaa kanaatu yuunivarsiitii irraa ka'ee hojjetatti kanneen hafanileen baay'eedha. Keessattuu daandii magaalaa keenya keessatti kiiloomeetira 13 daandii cirrachaa afamee kan xumuramee ta'uu isaati jechuudha. Daandiiwwan kun guddina magaalaatiif gahee guddaa kan qabu. Duraan namni hashawwaan mana ijaarrachuudhaaf hashawwaan argachuudhaaf karaa guddaarra buusee humna namaatiin ol guura. Akkasumas dhagaa akkasii karaarra buusechuu guura. Daandii kiiloomeetira 13 ol kan hojjennee fi san qofa osoo hin taane daandii san biratti booyiin galaana daandii irraa baasuudhaaf booyiin kan hojjetame ta'uu isaati jechuudha. San qofa osoo hin taane koobilistoonni magaalaa keenya keessatti koobilistoonni hin turre. Magaalota birootti ilaalla koobilistoonni asitti nagaramu ture. Kana immoo magaalaan teenya koobilistoonni maaliif hin qabaanne kan jedhu waggoota lameen dabre kana keessatti kiiloomeetira 5 ol hojjennee kan xumurre ta'uu isaati jechuudha. Inni biroo magaalaan teenya jallaaba hin qabdu. Madda galii guddaa kan ta'e jallaaba. Guyyatti galii irraa arganna jallaabarraa. Jallaaba beenyaa kafallee sanbira dabree dallee itti goone mana fincaanii keessa goone jallaaba namni bikka adda addaatti dhufee re'ee horii asii gurgurate jechuudha. Kun ammoo hawaasa keenyaaf tajaajila kan nu qabu osoo hin ta'in nutis akka bulchiinsa magaalaa Qobbootti galii irraa arganne jechuudha. Jijjiirama roga galiitiin dhufe keessaa inni ijoon kana jechuudha. Dabalataan galiin magaalaa teenyaa baay'ee xiqqoo turte. Piroojeektii hojjechuudhaaf galiin murteessaa. Galiin magaalaa teenyaa dhugaa dubbachuuf gaafaan jalqaba dhufu 16,000 30,000 turte jechuudha. Kana immoo to'annaa fi hordoffii taasifnee galgalaa ganama iddoo galiin irraa guuramu maduree galii baay'ifnee maduree duraan 4-3 irraa fuudhama. Amma immoo maduree 22 25 maduree garagaraa
25 olirraa kan sassaabaa jirruu fi galii magaalaa teenyaa 250 ol guyyatti kan sassaabaa jirtu ta'uu isaati jechuudha. Galii dabalachuu qabda misooma uummataa hojjechuudhaaf. Galii keenya eega dabalee booda immoo tajaajila hawaasaa jallaaba koobilistoonii daandii akkasumas waajjira magaalaa tanaa koobilistoonii diichii daandii mikira dildila garagaraa magaalaa teenya keessatti kan hojjennee xumurre ta'uu isaati jechuudha. Piroojeektiiwwan kun ammaas dargaggoo magaalaa tanaa amma ejjetiin milkaa'inaa guddaan magaalaan tun nageenya argachuun namni biddeena argachuu qaba waan nyaatu argachuu qaba. Dargaggoo magaalaa tanaa carraa hojii argattee magaalaan tun xiyyeettee eegaa jirti. Halkanii guyyaa eegumsa gaachana sirnaatiin qindooytee maaliif misooma inni dalage kan abbate jechuudha. Carraa hojii inni itti argate kan abbate waan ta'eef dargaggoota magaalaa tanaatti piroojeektii koolistoon isaanii dalagaa qarshii miliyoona 100 oliin hojjenneeti piroojeektii jechuudha. Kana hunda kan hojjete dargaggoota magaalaa kanaatti jechuudha. Kanaaf ejjetiin milkaa'inaa hirmaachisummaa dargaggoota magaalaa tanaa akka ta'e asumaan akka hubatamee jechuu barbaadeeti. Hayyee waa hedduu irratti dhimmoota jajjaboo hedduu irra nu qabtee jirta. Khattiyaanoo piroojeektii horsiisa lukkuu irratti dhiyoo tana keessummoonni hedduu dhufanii daawwatanii jiranii illee dhaqeen ture. Horsiisa lukkuu kana maaltu hojjechuu irratti isin kaase? Namni duraan lukkuu manumatti horsiisa maaltu akkanii fi mana guddaa isin ijaartanii bifa saniin lukkuun dilli viidiyoo irratti argamtuuni akkanii fi bakka takka walii qabamtee dargaggoota irra godhamee eegumsaaf lukkuudhaaf eegumsi dilli kun maaliif barbaachisa? Tole gaafii walitti gaafatanii lukkuun bara kana piroojeektiin keenya guddaan lukkuu irratti hojjechaa jirra jechuudha. Lukkuun lukkuu qofa osoo hin taane amma tarsiimoon biyyi teenya hordofaa jirtu wabii nyaataa mirkaneessuudha. Tokkoffaa wabii nyaataa mirkaneessuu namni nyaata madaalawaa nyaachuu danda'u qaba. Horsiisa lukkuu, horsiisa horii, aannanii, kuduraa fi muduraa, damma kan irratti kan xiyyeeffanne. Maaliif yoo inni tokkoffaa wabii nyaataati. Lammaffaa immoo carraa hojii dargaggootaaf uumuudha. Carraa hojii dargaggootaaf uumuudha. Asirratti namni keenya nyaata madaalawaa dhabuudhaan rakkoo gargaraatiif saaxilamaa jira. Amma lukkuun killeen magaalaa irratti magaalaa teenya amma iidee dabarte kana qarshii 15 killeen takka. Namni nyaataan if hin dandeenye hojii biroo hojjechuu hin danda'u. Nyaata madaalawaa hin arganne hojii biroo hojjechuu hin danda'u. Inni biroo akka paartiitti paartiin teenya paartiin badhaadhinaa wabii nyaataa mirkaneessuu fi carraa hojii uumuu kanarratti xiyyeeffannaa addaa kan ta'e hojjechaa jirti. Akkuma argaa jirtan muummeen ministeera keenya Abiyyi Ahmed Dr. Abiyyi Ahmed iddoo deemanitti daawwannaan isaaniillee kana namni nyaataan hin dandeenye guddina biyyaa yaaduu hin danda'u. Sammuun isaallee bal'iftee yaaduu hin dandeessu. Kanaaf kanarratti xiyyeeffannee hojjechaa jira. Amma namni baay'een waan kana ji'a tokkotti hojjenne. Ji'a tokkotti hojjenne. Mana lukkuu guddaa sana rabbiin kabajaatti godhe lukkuu. Keessummaan dhugaa dubbachuuf hojiin nuti hojjenne keessaa hojiin gurguddaa baay'ee hojjenne hojii waajjira kan amma giraawundi pilaas waan hojjenne daandii guddaa hojjenne hojiin guddaan itti gammanne hojii horsiisa lukkuu kana jechuudha. Maaliif hojii mootummaallee xiyyeeffannaadhaan hordofaa jiru gubbarraa hanga gadiitti wabii nyaataa mirkaneessuu carraa hojii dargaggoota gaafa carraa hojii iddoo lamatti uumte gaafa isa kana ijaarru carraa hojii uumne dargaggootuma ijaarre miliyoona 6.8 waliin hojjetame. Erga ijaaramee booda dargaggootaatu waldaan ijaaramee horsiisa lukkuu kana jira. Kanaaf dhimma biyya tanaaf murteessaadha. Keessaa dhimmi horsiisa lukkuu horsiisa loonii dhimma ijoo waan ta'eef irratti xiyyeeffannee hojjechaa jirra. Kun jalqabbiidha malee ganaa hanga mana manaatti hawaasni keenya hawaasa fayyee qabeessa. Hawaasa nyaataaf yaadda'u ta'uu hin qabu jechuudha. Boru maaliin nyaadhaa yaadda'uu qabu. Amma akka magaalaatti sheediilee 5 hojjenne gurguddaa ganduma sanuu ganda lukkuu jenneen ammaati. Zoonii horsiisa lukkuu jenneen. Zoonii horsiisa lukkuu maaliif jenneen? Achitti sheediin ijaaramee lukkuun 15,000 olii tochi keessa jedhama. Kan keessaa kan gurguramaa, kan bahaa, kan seenaa deemu gandi isaan ganda lukkuu jennee moggaafneef. Maaliif moggaafneef? Namni keenya
mana manatti dhufan qabaachaa ture. Haa ta'u malee namni keenya lukkuu mana qabu san killee gaafa buufte osoo ifi nyaanne magaalaa geessa. Waan ajaa'iba namatti ta'u. Horii ni qaba. Horii irraa ilmeeti osoo hin duwine osoo daa'ima isaa nu baafne magaalaa geessee gurgurata. Daa'imni isaa hanqina nyaata madaalawaatiin rakkachaa jirti jechuudha. Kanaaf namni keenya oomishuu akka baru, lukkuu horsiisuu akka baru, lukkuu horsiisuu qofa osoo hin taane nyaachuu illee akka baru. Nyaachuun beeknu nuti immoo akka naannoo keenyaatti namni lukkuun killee ni buufti fuudhee magaalaa geessa hin nyaatu. Kana barsiisuu qabnaa akka jiru tarsiimoo muummee ministeera keenya Dr. Abiyyi Ahmad lafarra buusuudhaaf halkanii guyyaa xiyyeeffannaa addaatti kennee akka godina Harargee baatti magaalaan Qobboo keessummaan dhimma kana daawwachuuf hin dhufin hin jiru. Waan magaalaa qabuus jechuudha. Magaalaan amma dhimma kana itti aanaa pirezidaantii kabajamoo obbo Abdulhakiim dhufe waajjira paartii irraa obbo Namarraa Bulii dhufe bulchaan godina Harargee ba'aa dhufte keessummaan garaagaraa magaalaa tan dhuftee daawwannaa garaagaraa gaggeessaa jirti jechuudha. Kana qofa osoo hin ta'in bu'aan inni qabatamaan buusaa jiru qabatamaan killeen duraan 15 turte 18 deebiteerti yeroo ammaa kana. Kun ammoo jijjiirama laayyootti dhufu takka ammoo laaftuu dhufu osoo hin taane halkan guyyaa hojjetamee dhufu kun jalqabbiidha malee xumuraa miti jechuudha. Hanga mana manaatti badhaa'ina maatii jennu san afaaniin badhaa'ina kennu osoo hin taane qabatamaan mana manatti namni yoo xiqqaate lukkuu 5 qabaachuu qaba akka jiru hawaasa keenya hubannaa kannee fi namni baay'een manatti horsiisuu jalqabee jira. Akka fakkeenyaatti jechuudha malee mana manatti lukkuu 5 qabaatee lukkuu 5 yoo qabaatte immoo guyyatti killee buufte namni kun ifi daa'ima irraa nyaata madaalawaa nyaatee waan sana irraa hafee gurgurate rakkoon qabu jechuudha. Osoo nyaanne immoo gurguru kun sirrii miti jennee waan amannuuf kanarratti hojjechaa jirra. Jalqabbiidha malee xumuraa miti hojii guddaan nu hafate jechuudha. Hawaasni keenya nyaata madaalawaa akka nyaatuuf mana manatti hubannaa kannee fi irratti hojjechuun hojii guddaan nu eeggataa kan nuyi kaasuu barbaadeeti. Hayyee guddaa galtoomaadha. Ganaa killee firra kan nu jechuudha. Hawaasni magaalaa Qobboo ganaa garamuu killee akka nyaatan kabajaan isin hafeerra. Hawaasni magaalaa biraalleen dhuftanii magaalaa Qobbootii akka killee bitatan ni jirtime. Rakkoo tokko hin qabu kun magaalaan tun karaa rabbaafnee man nuti nama lukkuu horsiisu ijaarreetii waldee ijaarree lukkuun horsiisamaa jirti. Lukkuu nama horsiise kanarraa fuudhee magaalaa dhiyeessu. Amma sheetii guddaa jiru arginu. Sheetii lukkuu osoo hin taane killee. Kanuma killee magaalaa dhiyeessu jechuudha. Kanaaf afeerraa keessan qeeballee killee qacellutti nama afeeruudhaaf qophiidha. Afeerraa keessan qeeballee jira jechuudha. Hayyee guddaa galtoomaadha. Asoo hara galateeffannaatiif asoo xumura golbii teenyaatiin deebiin hoggu takka hara maatiitti deebiin. Yeroo hedduu bulchaan waajjiraan galuu jette ijoollee maatii hojii yoo akkami yeroo hedduu as turtaa hariiroon ati maatii hedduu hojii qabdu amma daa'imas qabdaa akkami maatii hojiin hariiroon jiru. Waan bareedaadha. Dhugaa dubbachuuf magaalaa mana qopheessaa bulchuun chaalenjii guddaadha. Magaalaan tun baay'ina uummataa baay'ee qabdi. Namni baay'een bakka adda addaatti asii galaa jira. Karaa guddaarra jirti. Sochii dinagdee guddaatu asii gaggeeffama. Iddoo adda addaarraa namni asii galaa jira. Magaalaan kun halkanii guyyaa lafoo barbaada. Waajjira kana keessa amma nuti asuma bulla. Yeroo torban tokko asitti manatti hin galle qabna. Hojiin magaalaa kanaa keessa teessee hojjechuu barbaada. Halkanii guyyaa xiyyeeffattee hojjechuu barbaada. Yeroo torban tokko waajjiruma kana teenyu qabnu osoo hin galle. Kanaaf uummata keetii yoo akkasitti kannitee hojjette malee milkaa'uunis baay'ee ulfaata. Kana keessatti walii hubachaatuma jiraatta malee rakkata jechuudha. Warri manaatis haqa qaba gaa akkamii. Kanaaf haqa magaalaa eeguuf haqa maatii hir'isuun gaarii miti. Dhugaadha. Lameen odda eegaa deemuun dirqama. Haqni uummataatis jira, kan maatiitis jira. Hanga danda'ametti adda eegaatuma jiraatte jechuudha. Kana keessatti haati manaatis nama naa hubatu hojii akkama kaan hojjechaa jiru nama hubatu waan ta'echa wal bira dabarsaatuma walii hubachaa waliin hojjechaa jirra. Kun nama si hubatu wajjin gaafa jirtu rakkoon ta'u waan ta'echa xiyyeeffannaa guddaa hojii uummataatiifis kannaatuma taanis wal bira dabarsaa deemaa jira jechuudha. Hayyee asumaan haadha manaa kantiibaanis guddaa galatoomi isaaf hubattee akka inni hawaasa isaatiifis hojjetu
yeroo manattis akka qabaatu taasiftee jirti guddaa galatoomee naani asoo suurata akka si garsiisa asoo sanitti hin dabarre dura wantoota asirratti agarru kana badhaasa wancaalee hedduu jira waa daaba ta'uu meeta ta'uu hin beekan asirra akkanatti jira hundi isaa dokumantiilee hedduu keessa jira sana viidiyoo irratti akkuma agarran kana eessaa fidda wanta kun eessaa dhufu. Tole gaariidha. Wantoonni asirratti agartan kun hundummaa duraan kan qabnu ture asirra guutee ture. Asumarratti hin guura bikkaan taa'an dhorke wancaan geemne jechuudha. Sartifikeetni garagaraa. Kun gaafa jalqaba magaalaa sana dhufe irraa jalqabee magaalaan Qobboo akka godina Argeebaatti magaalota 42 jira. San keessa gaafa jalqaba magaalaa sana dhufe 2010 takka karaa dhumaa san qofa lammaffaa baate magaalaan Qobboo akka godinaatti magaalota. Ergasii jalqabee magaalaan Qobboo hojii nageenyaa, hojii misoomaa, hojii tola ooltummaa akka waliigalaatti tokkoffaa baataa turte jechuudha. Badhaasonni argaa jirtan kun waggaa 4f wal jala tokkoffaa magaalaan Qobboo waan baateef beekamtii waraqaa ragaa badhaasni garagaraa akkuma argaa jirtan kan nu kenname magaalaa Qobbootiif kenname jechuudha. Jijjiirama ragoo hundaan jiru kana jajjabeessuudhaaf sadarkaa godinaatti magaalota 42 keessaa tokkoffaan baaneef beekamtiin kan nu kenname ta'uu isaati. Habba tokko naaf kan naqamu. Rakkoo qabu. Bu'aa keessanii waan ta'echa badhaasni walumaan nu kenname. Ayyee guddaa galatooma mee suuraa kana ilaalaa dubbannu. Namni yeroo kun eenyu? Kajalee yeroo kun namoonni beekuu na fakkaata. Harkarra kajalee dhaabbatuunis namoonni beekuu na fakkaata. Ammoo shakki eenyu jedhee lamee kun. Kun anaa miti. Anaa miti. Si jaaniin naa dabarsan suuraa. Isa akka fidee nama dhibaa. Suuraan kun anuun dagadheetiin jira. Suuraa naafi ammaari kutaa sagal eessa ture harka irra hayyata atoo mudawwar maa kayyate gaafa sana finyaata asii kiraatu jiraachuu rabbi beeka gaafa sanis awallee finjaataan ture so ammaar ustaazuma gaafa sanis ustaazuma kutaa sagal baranna fakkaata suuraa yaadannoo waliin kaan naafi ammaari baay'ee waliin dhugaa dubbachuu fi nama hedduu ka'umsa guddaan keessatti uumaa ture. Hedduu waan haariyaan waliin deemaa ture waan ta'echa suuraa yaadannoo waliin kaane gaafsan akkuma argaa anu ammarra dhaabbadhee yeroo ilaalu anaa miti dhaabbadhaa. Qoy ati gaafsan kilaasii keessatti nama dheeraa halaqaa godhan ni beeka. Halaqaa turte hokka. Tole gaafsan nuti ammaar walaloo dhaan hedduu cimaadha. San qofa osoo hin taane gorsa gurguddaa nu dura bu'ee waan adda addaa nu dabarsaa ture. Anis sagantaa garagaraa qabna. Wanni namatti tolu gaafa duraanii wanni sana amma dhaabbatee na fakkaata. Gumii garagaraa jira. Mana barnootaa keessatti gumii garagaraa jira. Kilaasii keessatti illee walitti ijaaramnee walaluudhaan gorsa adda addaa waan nama barsiisu waan nama bashannansiisu walii dabarsaa ture jechuudha. Hedduu namatti tola. Jireenyi gaafsan achitti baranne namoonni gaafsa hojii baranne amma gaafa walii yaadachiifnu hedduu namatti tola jechuudha. Amma harka osoo hin ta'in akka carraa baajii teenya san nama 20 yeroo tokkotti doktora ta'e. Kan akka Dr. Abdulhakiim namoota Dr. Hamzaa Baatolee walaba jaanii jiran ijoollee obboleeyyanii Baatolee fi walaba jaanii doktoroota nama 20 yeroo tokkotti doktora ta'e baajii teenya san keessaa. Sagantaa garagaraa qopheessina. Waa'ee amantii irrattis, waa'ee dargaggummaa irrattis sagantaa garagaraa qopheessinee kaka'umsa wantoota kaka'umsa nama keessatti uumanii biyya teenya tanaaf maal godhuu qabna waggoota gana keessatti jennee namoota hedduu kaka'umsa qabanii fi namoota cimaa wajjin ni baradhe hedduu namatti tola jechuudha jireenyi gaafa sanii dhugaa dubbachuuf baay'ee namatti tola. Baay'ee guddaa galtoomaadha. Ammoo warri gaafas barate san waa achi dhufanii isinitti tufu bakka takkatti Abdulhakiimis yeroo yeroodhaan yuunivarsiitii Himmaatti eebbifamee eebbisaas illee argee ture. Achirratti yeroo qoosaalee hedduu dalagaa viidiyoolee hedduu waraabaa sanii wajjin yeroo barnootaafis qabaa haala hedduu keessatti waa hedduu irratti hojjetanii warra gaafasiisan waa'ee bakka takka dhuftee manguddoo dheedeetti hojjete moo akkamitti waa hundi akka waliin danda'uu dandeessan. Dhuguma dhugaa nama ajaa'ibsiisa. Namoonni gaafasanii hundinuu sadarkaa gaarii irra jiran malee wal hordofnaa
baay'een isaanii nama doktor nama 20 olii doktora ta'e hin jiru achi booda mana barnootaa kan keessatti bikka feetti illee namni yeroo tokko namni 20 Rajab maqaa isaanii dheefituu hin danda'u namoonni san amma hundi isaanii sooshaal miidiyaa irratti illee baay'ee cimaa nama gisee hunda barnoota waan tokko ofirratti daayirekshinii tokko qofaan deemu gama amantiitiin nama cimaa gama ogummaatiin nama cimaa barnootaan jechuudha san bira dabree nama gisee hunda kanumatti uummata kanatti taa'u sun taane namallee hokkoolchisanii namallee bashannansiisan amma Abdullakimii fudhatte koomediidhee doktora karaa amantiitiinis doktor Hamzaa fudhatte doktor Rajabii fudhatte hundi isaanii namoota roga hundaan amantiin islaamaatis kana barbaaddi namni roga hundatti waa hunda beekuu qaba jechuudha kanaaf namoonni gaafa sanii iccitiin keenya guddaan yeroo sagantaa qopheessina Sheekh Abdusalaamii jira Sheekh Kutti Guruddoo Sheekh Amiin Sheekh Asaboot kana fi yaamneeti gaafa qormaata qoramnu gaafa sagantaa adda addaa goonu du'aa'ii goosifna ammallee hundi san anuma jaleetti gisee wanta dhufte du'aa'ii goosifna abbootii amantaa jechuudha gaafa saddeet qaraanus du'aa'ii goosisaa turre qalamatti illee nu tufaa turan Sheekh Kuttiin teenya jechuudha du'aa'ii nu godhaa turanii Ustaaz Umar Gaalibfaa mana barnoota Bilaal kan nu barsiisan qalamatti illee nu tufan gaafa qormaata qormu deemnu akka jarraa baay'ee milkaa ture qabxii gurguddoo fidaa ture jechuudha kanaaf du'aa'iin laffaatee du'aa'ii goosifachuu qabda jechuudha laffaatiin ta'e qoftii nu galma si gahuu dandeessu du'aa'ii godhifachuun abbootii amantii manguddoo waa murteessaadha namoonni wajjin baranne ammallee sadarkaan irra jiran hundinuu bikka babbareeda jiran jechuudha sadarkaa gaggaarii irra jiranii jechuudha barbaadee. Hayyee kabajamtoota jaallatamtoota YouTube chaanal Ejjennoo Show sagantaa keenya bifa adda ta'een gaggeessaa jirra. Gaafiin teenya gama goolabaa irra geessee jirti. Gaafiin itti aantu ati dargaggeessaa dargaggoota hedduu jira. Kanii fi jireenyuma kanarraa abdii muranii barandaa irra galan hedduu jira. Isaan kanaaf maal dhaamtamee dargaggeessa amma lafaa dhufee jiruuf akka dhaamsaatti wanneeti qabdu maali? Dargaggoota amma lafaa dhufaa jiraniif wanni dhaamu dargaggoonni yeroo isaanii beekan ta'anitti kaffallee. Namni yaada gaarii yaade Rabbi illee ni milkeessa. Waan gaarii yaada waan gaarii hojjedha. Waan gaarii hojjechuuf waan gaarii yaadu qabda. Namni kabaratu barnoota isaa cimuu qaba. Kan hojjetu hojii isaa cimuu qaba. Kan ogummaa qaba ogummaa isaa san gabbifatee cimee hojjechuu qaba. Laffa'uu qaba. Namni yeroo dargaggummaa yoo laffaane booda rakkata. Yeroo dargaggummaa yeroo itti fiidee qabdu fiidee duraa baatu yeroo bu'aa yeroo dheeraa itti gammaduu ta'isitti lafa kaayattu yeroo dargaggummaati waan ta'echa dargaggoonni akka ta'anii yeroo isaanii sooshaal miidiyaa irratti qama'uu qofa irratti waan hin taane irratti akka hin dabarsine yeroo qaalii yeroo dargaggummaati waan ta'echa yeroo dargaggummaa tana waa hedduu si barbaadde hamtuu si barbaadde badiin si barbaadde gaariileen si barbaadde jechuudha. Gaarii keessaa filattee yoonii fi yeroo teessan itti fayyadamte gaafa dadhabaa deemtu gaarii laffaatii yeroo dargaggummaa itti dalagitte itti laffaate san yeroo laffachaa deemte itti fayyadamte waan ta'echa yeroo dargaggummaa yeroo qaaliidhaa yeroo dargaggummaa teenya itti fayyadamu qabna. Hayyee guddaa galatoomaadha. Asoo karaa dhaamsaatti illee dabarree jira. Wanta katanii jidduu gaafachuu fadhee jira. Magaalaan tuni magaalaa Qobboo irra hedduu namni jimaadhaan beeka. Magaalaa Qobboo tana keessatti namoonni hedduun dinagdee jimaa irratti hirmaatanii waa hedduu hojjechaa jiran. Haa ta'u bulchaa ni qamaata. Jimaa kun namaaf hangam takka gaariidha jettee yaadda. Waa'ee jimaa irraa mee waa xiqqoo waan haasa'e. Tole Qobboo osoo hin taane akka bahaatti Harargee bahaatti dinagdeen keenya guddaan kan socho'u jimaadha. Jimaan urtuu lafee duudaa uummata Harargeeti. Gama birootiin nuti akka bulchiinsa magaalaa Qobbootti mindaan keenya jimaadha. Piroojektiin dillii kanatti haasa'u kan godinni Oromiyaan dhufee daawwatu kun jimaadhaan hojjetame. Akkamitti yoo jenne galiin magaalaa sanaa parsantiin 80 ol galii jimaa irraa arganna. Ashuura jimaa kanaa kottee jimaa kanarraa arganna. Kanaaf jimaan urtuu lafee duudaa uummata keenyaati jechuudha. Kana sirriitti
afaan guuteetiin dubbadhaa jechuudha. Maaliif qotee bulaan keenya isa oomishaa nuti isaan barannee qabeenya nuti qabnu isa guddaan isa kana. Akka dhuunfaatti anillee ni qaba. Wanni asirratti hubatamu qabu namoonni gariin akkaatuma itti ati itti fayyadamtu jechuudha. Jimaa osoo dalagaa hin qabne teessee isa qofa qabamuun dhiibbaa guddaa qaba. Amma nuti yeroo keenya baay'ee waajjira finnaa dadhabbiidhaaf yeroo muraasa ni qabaana. Harargeen baay'een isaanii illee ni qaban jechuudha. Garuu yeroo teenya ittiin gubuudhaaf osoo hin taane namni negatiivlii jimaa akkaataan itti hubatu harargeen dalagaa dhiiftee guyyaa guutuu isa qamaa oltiidha. Kun namni muraasni jiraachuu danda'a bikka asiis ta'e bikka biroo. Diinagdee keenya jimaan kan qamaan qofa osoo hin ta'in kan jireenya keenya itti fooyyessaa jirruun harargeen guutuu jechuudha. Galiin mana qopheessaa jimaan kun yoo hin jiraanne mindaan hin jiru waan biroo isaadha. Kanaaf diinagdee keenya inni dhiibbaa kan qabu yoonii fi dalagaa dhiifnee isuma teenyee qamaa oole dhiibbaa guddaa qaba. Kana dargaggoonni keenya illee godhuu hin qaban jechuudha. Teenyeetuma qamaa ooluu osoo hin daliin qamaanis sooshaal miidiyaa irra taa'uu kun dhiibbaa guddaadha. Dargaggoonni keenya illee waan kana irraa barachuu qaban. Irraa barachuu qaban sirrii miti waan ta'e jecha. Kanaaf diinagdee guddaa waan ta'e jecha jimaan keenya akka biyya alaatti deemee doolaara fidu qotee bulaan akka irraa fayyadamu irratti hojjechaa jirra. Iddoo gabaa guddaa amma iddoo gabaa ijaarree fi naggaadeen baay'een asitti deebitee jirti. Amma iddoo gabaa kanarra guddatee jira jechuudha naggaadeen. Kana caala amma akka gaafii rakkoo bulchiinsa gaariitti illee waajjira pirezidaantii Oromiyaa gaafachaa jira jechuudha. Giddugalli gabaa jimaa guddaan naannoo oborraa kanatti guddaan akkas ijaaramu. Kanaaf jimaan keenya nuuf jiruu teenya diinagdee keenya jenneeti akka bulchiinsaattis akka hawaasaattis kan qabannu kana. Baay'ee guddaa galatoomaadha. Jimaan wanta inuu pirootiinii keessaa baachuu danda'u jimaan kun wantoonni hedduun baakanarraa ol biqilanii aartiileen hedduun wantoota hayyoota hedduu hara baakana ol ba'an isaan kun hundi warra qamoo ture. Kana kun ragaadha jimaan akkanii fi ati sirnaan hojjettus hasi godhuu danda'udha. Gaafiin itti aantu hojii kee keessatti eenyu haalaan galateeffatteetti. Akka ati abbaa kee galateeffattu ni beeku. Abbaan kee gaafanii fi nuti kutaa torba qaraanus waa hedduu walalolee nu barreessee ana badhaasaa nama jedhanii tokko jira. Badhaasaa fi afandii nu barreessee nu kanneeti waltajjii irratti akka sagantaa san gaggeessu nu godhee ifuma. Abbaa kiyya baay'een galateeffadha. Mee guddaa akkaan as ga'uuf halkanii guyyaa waan barbaachisu hundaan cinaa dhaabbatanii asiin nageenii waan nageenii isinitti immoo abbaan kiyya gaafaan dirreetti galee achitti baatee dhufee na laala. Ammas akkaataa itti dhufee na laala nu duubaa dhufee na laala. Amma kilaasii seenii nu seenne saa biraaf saa bira barannaa guyyaa tokko jarraa jadiidaa dhaqeetti attendaansii kiyya ilaalee Ani kuban da dubbal bachuf. Dufutti jirallee aan jenne. Anti koo irraa fadheetiin dhufe haguun dhufu isaa attendaansii ilaalee waa'ee hiyya qabxiiti jette takka laalu jiruun arge. Rabbi si baasa naan jee. Silaan guyyaa sana fee rakkoo biraati. Rakkoo jechuudha. Kanaaf hanga sadarkaa saniitti galgala ganama na hordofaa achitti illee na jala deemee dameen qabxiin hin qabu laala. Amalli isaa akkamillee gaara. Amalli isaa akkamii egaan achi dhage birra kanatti hin xiyyeeffadhe kaduraanii caalaadha. Amala ilaalee maal jedhanii hanga ijoolleen naaguu jiru namni haa waliin jira hedduu jira. Maaliif nama ijoolleen leejaaniiti mucaa kana itti dubbatan malee nama ijoolleen hanga sadarkaa sanatti arguu akkamitti tuffii jabaadhu jeeti hojiirraa dhaqee qabxii xiyyaas laalee waan hunda laalee kun hundi maali akkanaan bakka guddaa jiruuf jabeessuu fi na hordofuunsaa akkaan cimuuf waan ta'e jecha asumaan carraa kanaan hedduu galatoomii jechuun hin barbaade ummaa xiyyaas abbaa xiyyaas akkasuma namoonni biroo keessattuu manneen barnootaa madarsaa jalqabee bilaalitti jadiidatti tokko lama jee himuu danda'u jechuudha. Nama baay'eedha waan ta'aniif jecha hedduu galatoomaa ulfaadhaa jechuun hin barbaada.
gaafii gara xumuraa irra ga'uu jirra. Gaafii lama kanaatu hafe asoo gara gaafii saniitiin dabarreen dura ati nama umrii dargaggummaatiin gara aangoo dhufe yeroo kanatti egaa chaalenjiin hedduun si mudachuu dandeessi. Mee umrii dargaggummaan karaa aangoo dhufuun tun hagam takka si fayyadde takkaa'u mudannoon ati waan kana keessatti qabdu maali? Muraasa irraa nu himi gara gaafiitti aantuutti jira. Tole umrii dargaggummaatti gama hooggansaa dhufuun challenges ni qabdi. Carraadhaas yoo itti fayyadamte yeroo itti uummata tajaajiluu dandeessu yeroo dargaggummaa kanatti akka magaalaa keenyaatti gaafaan gamana dhufu challengiin garaagaraa na qunnamaa ture. Keessattuu namni amala duraan barreerraa kantiibaa guyyaan nama guddaa gabbataa akkasii beeka. Gaafan dhufu ammas hedduu wanti jenne qallaadha. Mudannoon achirra na hojjette asumatti jechuudha. Namoonni garaagaraa magaalaan kun karaa guddaa reebti waan ta'echa dhimma adda addaatiifis dhufan. Gaafa dhufan akka carraa anaa ala kana faa jiru dhufanii kantiibaan biyyaa anaan jaanii beeku. Kantiibaan biyyi xiqqoo namni akkaataan imeejiin itti ilaalu kantiibaa guyyaan namoota akka keenya kana osoo hin taane nama guddaa akkasitti yaadamu waan ta'echa kantiibaan biyyi namni naan jemma nama tokko lama miti nama baay'eedha. Keessattuu namni biyya tanaan ta'e karaa guddaa reera waan ta'echa dhimma adda addaa nama hedduu simeessuu danda'a. Kanaaf gisee akkasii sangaa kantiibaan ana jechuun inni natti ulfaachuu danda'a. Namni bira jirutu bar kantiibaan isuma hayyi cuucee kana moo wanni mudannoon akkasii ni jiraata. Waan akkanaa wal bira dabarsaa ture deemte jechuudha. Ayyee guddaa galatoomee. Amala duraan namni keenya itti bareedu kana kantiibaa guyyaan nama borcee guddaa qabu nama gabbataa namni hedduun akkas jala deemutti hubatama. Kana qofa osoo hin ta'in bakka birootti illee waltajjii fi sadarkaa godinaa sadarkaa Oromiyaatti hanga Finfinneetti waltajjii garagaraa deemna. Namoonni biroo gurguddaadhaa ku seenu hangaafan seenu dhaabbu wayisa deemtan hangaafan. Jabbeeta kan fudhachuu deemaa jirtu. Mudannoon taa himu taatu hin taane illee beekti. Abbaddu siin jaan maali? Mee nama biroo shakkan kaa gool seenan mee wantaa qaafiti? Mee waan ittiin seentuun maaliif waan shakkanii jechuudha. Kanaaf amma immoo paartiin keenya paartiin badhaadhinaa irra guddinsi dargaggootti fayyadamu jira. Dargaggoon biyya jijjiiraa jaamee itti amaname jijjiiramni dhufaa jira jechuudha. Kanaaf mudannoon akkasiitis ni jira. Haa ta'u malee amma immoo paartiin badhaadhinaa paartii dargaggeessaati. Akkuma uummata ministeeraa keenya jee jaalattanii jibbitanii jeen hoggansa duraanii waliin hundi waliin qabee hoggansi duraanii hundi nama guddachuu hin dandeenyu. Haa ta'u malee paartiin kun paartii dargaggeessaati. Dargaggeessi baay'een itti makamaa jira. Namoonni waliin baranne immoo kan amma hoggansarra magaalaa Shaashmannee itti aanaa kantiibaa amma Ibsaa Gobanaa jaama Firaayat nama jaamu magaalaa Adamaa naannoo Finfinnee Shaggar keessatti hoggansa gurguddaadhaan kan hojjetaa jiran jira waan ta'echa namoonni isaaniis akkuma kiyyaa dargaggeessaa jijjiiramni dhufee jira jechuudha. Kanaaf akki duraan isa hin jiru dargaggeessi taatus amma hoggansa ta'uu dandeessa. Ilaalchi namni duraan yeroo kun isaa dhufee qabu sanillee jijjiiramee jira jechuudha. Paartiin keenya jijjiirtee jirti. Hayyee guddaa galatomaadha. Akkuma viidiyoo iskiriin irratti argan kana karaa fuulduraatti mana barumsaa sadarkaa tokkoffaa magaalaa Qobboo jiru kana keessatti haala arginu kanaanii ijaaruudhaaf yaatanii jiran wanta kana hangam takka milkeessuudhaaf yoo ta'u waan Qobboo keessa ijaaramu hin deemu fakkaatu. Viidiyoon waan biraati. Akkami hangam takka wanta kana milkeessuu irratti hojjechaa jirtan? Tole waan sirriiti kun diizaayinaa mana barnootaa sadarkaa tokkoffaa giraawundi pilaastuu hirmaannaa uummataatiin ijaaruudhaaf karoorfanne akka magaalaa keenyaatti hojiin barnoota jechuun ka'umsa hundaati jechuudha. Dhaloonni barate biyya jijjiiruu hin ta'a. Dhaloonni barate waan haaree fidee jijjiirama bu'uurarraa magaalaa isaatis biyya isaatis jijjiiruu hin ta'a waan ta'echa barnoota irratti xiyyeeffannaa addaa kennee hojjetaa jira jechuudha. Magaalaan keenya mana barnootaa sadarkaa tokkoffaa lamaa fi haayiskool tokko qabna.
هاتو ملي مني برنوس سركات كفا من برنوس بورا برو سركات كفا دور مني تبرچو دندو ملينا كنا نقولين لما جاري يلا بقى تروح تيرمان نامتاتي كيجي يجو بورا برو هاتو ملي من برنوس بورا برو بريدا ملينا كنا نجار خنا كيسه برتين مني سركات كفا قبل بيجي كيسه تاون قبل من برنوس بيجي كيسه من برنوس كيجي كيسه كيجي بريدا كيسه من برنوس سنرا قداناتي برچون قبوان تيجا خسني أولي برچو قبا لالوني جلا خنا كارمو قبني برنوس رتي يفتشو قبني خجو مريمني خبجمو بلچا خين بلچا نادر بمدين سفيان جرا خنا قالوا فتشو مربادا يا دخنا ومي من برنوس جران بلاستو أشي مليون ديدم سدين ديزاين وجتمي تمرمي يورب بيجي يور مراسخي تيوجي خن جيل كابسي مزايجو من برنوس أخون ديزاينا انجينير وجته در الوت مقالا قبو تلوتو ماران وجته توت مقالا تنا خمنا برنوتا سنيتي برتم سنيتو مالك تكون لتي ديزاين سا دلقي بفبريدا خنان نفكو بيسي جرا خنان قالوا من جاني در انجينير جيتو نمجامو جيتو نغسي نمجامو توجته خنا ارشي مليون ديم سدين كنان من برنوتا جراند بلاستو خنا ودي چولا خروفني ديزاين تو ريجرا كورينانا وبلشانانا وجيري بارتيانا وان كان نمر كنيسي من مريانا نمر كنيسي وجي خيس قالوا كان ديما جرو ديزاين نكون نمني بورا برو برته منا غارتي كبرتو وان كان كم جار جنني غا خروفنو قام واسا مغالا قبو سركا غرغرا قوني مالكاني ست قوني لچو خرافتم نغو للتوني مغالاتنا خمبيوتا دداجرن سوچي مسوما سوچي نغينا مغالاتنا دينغزي فتني مال سندي غران ميچا جنيچو namni magaalaa isaa jaalachuu eegalee jira. Magaalaa Qobboo duraan rakkoo nageenyaati magaalaa yaa'ii jaamtee beekamtu san magaalaa nageenyaa jaamtee nageenyaan beekamtee argattee jirti. Misoomaan beekamtee argattee jirti. Namni wal kabajee wal jaalachuudhaan jijjiirama namni sammuurra dalaguudha jechuun ni guddaan. Kanaaf magaalaa Qobboo duraan karaa cuftiin beekamtu amma immoo hojii misoomaa irratti hirmaattee nageenya irratti hirmaattee dargaggoonsi hooggansasii kabajee waliin jiraachuun jijjiirama guddaadha jechuudha. Kun ammoo bu'aan isaa wanti madaalama deemuun hojii toorootummaa hojii hirmaannaa uummataatiin wantoota gurguddaa kanaa karoorfachuudha jechuudha. Kanaaf karoora kana karoorfannee jirra. Carraa kanaan dhalattoonni magaalaa Qobboo, jaalattoonni magaalaa Qobboo hundi mana barnootaa ijoolleen teessan, maatiin keessan itti barattu, dhaloonni keessan itti baratu ani mana barnootaa elementarii keessatti ijaaruudhaaf deemna waan ta'echa deeggarsa barbaachisu ogummaa teessaniin maallaqa keessaniin waan dandeessaniin akka nu cinaa dhaabbattanii mana barnootaa kana waliin ijaarru waliin ijaarree xumurree Rabbi jee riivaanii murru kana akka waamichaatti isiniif dabarsuun barbaada galatoomaa. Ayyee guddaa galatoomee sagantaa keenyaa gama xumuraarra ga'uu jirti. Xumuraa miti. Hojiin nageenyaa hojii guddaa kana caalaa nageenya amansiisaa Qobboo keessatti qofa osoo hin taane akka waliigalaatti biyyi teenya nagee akka taatuuf gahee qabna. Misoomni gurguddaan muummee ministeeraa keenya achitti hojiirra oolchaa jiran. Hara Wancii, Kooyishaa, Gurguraa wantoonni gurguddaan kun magaalaa teenyatti maal hojjenne inni kana maal hojjechuu qabna inni kan tokkummaadhaan harka wal qabannee waliin hojjennu jechuudha. Sammuun teenya bal'ifnee yaadne yaada mo'ataa yoo qabaanne wanni hin danda'amne hin jiru. Keessattuu carraa bareedaa qabna akka magaalaa teenyaatti dargaggoon qaamni hawaasaa guddaan humna qabu wal dhageenyee waliin hojjechaa jirra. Carraadha jechuudha. Kanaaf hojii amma dura hojjenneef qaamni hawaasaa uummanni magaalaa Qobboo keessatti dargaggoonni baay'ee galatoomaa ulfaadhaa jecha kana caalaa immoo hojiin amma jalqabne kun xiqqaadha. Kana caalaa tokkummaan harka wal qabannee misoomaas nageenyaas tola ooltummaas hojiilee gurguddaa hojjennee hawaasa keenya kan osoo hin baratin nu barsiise kana jijjiirama ajaa'ibaa kan itti fufiinsa qabu kan dhaloota egeretiif bu'aa qabu akka finnu abdii guddaan qabaasi irratti yoo hojjennees ni milkeessinaas kajaa'uun qabaa hojii guddaan nu eeggata waan ta'echa rafuu qabnu halkanii guyyaa laffoo barbaachisa waan ta'echa kana akka dhaamsaatti kaayachuun barbaada. Hayyee gaafiin itti aantu barsoota kee kan mana barumsa Qobbootti si barsiisan abbaa kee galateeffattee jirtaa isaanirraa haafi nama sadii maqaa yaamii galatoomaadhaa jiin san booda gama xumuraatti deema. Tole namni hedduun ka galatoonfadhu jira san keessaa jaarraa kan sadii waan ta'echa tokkoffaa Ustaaz Zawaar nama jedhamu
akka abbaattis akka barsiisaa kiyyaattis nama karaa fuula rabbii deemee jira rabbi rahmataa godhuu fi nama hedduu nu gorsaa ture. Wanni hin daganne keessaa afaan arabaatiin akka intarviiwutti waliin haasawaa turre nu qopheessee nu fannaa haffazneeti maqaan keenya maas muka akkasitti walii dubbisaa turre waan san hundi isaan nu qopheessaa ture amma fuula rabbii deemee jira rabbi rahmataa godhuu fi isaa jalqaba irratti lammaffaa immoo barsiisaa kiyya Sheekh Muhammad Aliyyii nama jalqaba irraa kaasee kutaa zeeroo jennaan itti baranne zeeroo irraa hanga torbaatti na barsiise hedduun galatoomfadha. Akkasumas Sheekh Ahmad Naasir yookiin Shunkuyyii nama jedhamu sheekiyya sheeka jabaa bu'uura amantii fiqihii tawhiida nama na barsiise akka waliigalaatti barsiisota kiyya maqaa keessan dhahee fixuu hin danda'u waan ta'echa carrannaa kan nama sadii qabu waan ta'echa hedduun isin galatoomfadha ulfaadhaa jechuun hin barbaada. Ayyee guddaa galatoome Shunkuyyeen qoomsa jijjiibaa nama gaata. Sheekh Muhammad deebisne jenna bakka nutillee nu barsiisee ture hanga kutaa saddeetitti madarasuma achitti innillee nu barsiisee ture barsiisota innillee hedduu jaalladhu maqaa kaaftee gama xumuraarra geenyee jirra ati hafiza turtee sagantaa keenya goolabbiirra jirra quraana ayata bakka sitti toltu takka keessaa nu qara'ee sagantaa keenya ni goolabna. Ayyatale. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. صدق الله العظيم. قالتوني سجلين تيدون وتود والله قاري قرآن أخي سأنيو هلا جلد. أن قاري قرآن أخي قرآن كل جلد تيندون جلد تما سجل إذن ماهري في وزيفي باين جلد. Ayyee guddaa galatoomii hayya kabajamtootaaf jaalatamtoota keenya sagantaa keenya kan guyyaa har'aan tanaa haala nama gammachiisuu fi haala waa hedduu irraa bartan jennee abdannuun YouTube chaanalii Ejjennoo Shawaa bifa kanaan dhiyeessinee jirra. Sagantaa keenya kan guyyaa har'aan tanaa bifa kanaan bareechee kan sagantaa tanaan waliin qindeessu jiru obboleessa keenya Abdiisaa Fufaa yookaan Gadaa Picture hedduu galatoomeennanii sagantaalee amma dura waraabuu turre keessattis gahee guddaa qaba. Waa hedduu nu bira dhaabbatee sagantaa hedduu akka milkeessinuuf anaafis hamilee ta'e asiin guddaa galatoomeennee jechuun hin barbaada. Isinis waan sagantaa kana hanga ammatti hordoftaniif guddaa galatoomaa isin jenna. Obboleessa keenya kantiibaa magaalaa Qobboo obbo Khaalid Isaa sagantaa kanaaf hayyamoo taatee yeroo ta'e dheeraa kana aarsaa gootee sagantaa kana waliin qindeessuu keetiif guddaa galatoomii ulfaadhu isin jenna. Ulfaadhu dhumarratti Ayyee. Ejjennoo Shoo daawwachaan ture hin daawwadhaas maali namni keenya wal jabeessaa deemuu wal guddisaa deemuu amaleeffachuu qabna. Dargaggoo ol adeemaa ammaan tana sochii gamoo hundaan jalqabe kana cinaa dhaabbachuun gahee keenya hundaati jechuudha. Sirra jirtu daawwattootaa fi hordoftoota Dadar Miidiyaatii fi Ejjennoo Show ijoolleen hundi shawshawtaatiin nu jala dhumte. Egaa har'aan tana maaliifiin dhufee wal jajjabeessuu aadaa keenya godhannee akka marxoo marxifannee filaatti suuqqannee wal cinaa dhaabbannee wal haa boonsinuu yaada jawooniin ijoollee lameen tana jajjabeessuuf dhufe. Egaa akkuma akkaa jirtan ijoolleen lameen tun of tahanii hojjechuudhaaf baay'ee tattaafachaa jirti. Waan baay'ee hojjechaa jirti. YouTube isaanii seennee subscribe minaamination goonee haa jajjabeessinuu isin hin jaa. Xiqqaa keenya haa jabeessinu, guddaa keenya haa jabeessinu, wal haa jaalannu, wal haa qabannu. Isin hin jaa an obboleessa keessan jaalaleeshin from nation of minaamination galatoomaa ulfaadhaa naaf jiraadhaa kan fuunees fuudhaa ulfeessaa bulaa horaa lammiina waayyisaa nagaatti naaf turaa rabbi jechaan isin jaaladha. I love you. Dadar Miidiyaa fi Ejjennoo Show subscribe godhuu hin dagatinaa nagaatti.